dargaggummaaf ammayyummaa jedhu. Lubbuun keenya al tokko fayyiteetti foon kanatti dhimma qabu akka barbaadde ittiin jiraachuu dandeessa, akka barbaadde ittiin sirbuu dandeessa, akka barbaadde ittiin hojjechuu dandeessa, akka barbaadde jireenya ittiin jiraachuu dandeessa. Foon kun immoo fuula Waaqayyoo duratti ciigaama. Akkam jirtu daawwattoota daandii wangeelaa biyya laaf biyya keessaan karaa sooshaal miidiyaan, karaa yuutuubiin, karaa feesbuukiin sagantaa keenya hordofaa kan jirtan bakka jirtanitti nagaaniif araarri Waaqayyoo isiniif baay'atu jecha har'a barsiisa sagalee Waaqayyoo qabannee isiniif dhiyaanneerra mata duree dargaggummaaf ammayyummaa jedhu irratti walii wajjin ilaalla. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko erga dubbisee gabaabsinee walii wajjin hin kadhanna. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa tokko kaatiin dubbisa. Ergamoonni Waaqayyoo lamaan galgala gara Sidoomin dhufan. Looxis karra kellaa Sidoom dura in ta'a ture. Loox yeroo isaan arge simachuudhaaf ka'ee itti adeeme. Hamma mataan isaan lafa ga'utti qooma'ee fi gooftolee koo gara mana garbicha keessanitti as gortanii miilla keessan dhiqatanii akka bultaniif isinan kadhadha. Bariidhaanis kaatanii karaa keessan irra in buutu jedhe. Isaan immoo hin ta'u nuyi bakkee in bulla jedhan. Sagalee Waaqayyoo keessaa boqonnaa 19 seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 hanga 3 dubbisee isin garuu hanga lakkoofsa 30tti hanga dubbifachuu dandeessu. Mootii jiraataa bara baraa ati Waaqayyoodha, galanni siif haa ta'u. Karaa hundumaan nu gargaartee nu wajjiniin taate yaa Waaqayyo gooftaa, ayyaanni kee araarri kee nu wajjiniin taanaan guyyaadhaa kan nageenyarraa si haa galatu. Amma yaa Waaqayyo abbaan dubbiidhaa siidha, abbaan sagaleedhaa siidha yaa gooftaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee olii waaqarraa nu barsiisi. Qilleensa kanarra lafa kanarra qabanii kan nu lolan immoo humna du'aa koo Yesuusiin waraanamanii nu wajjin ta'i maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Akkuma mata duree isinitti mee dargaggummaaf ammayyummaa jedhu irratti sagalee Waaqayyoo wal wajjin hirmaannaa. Kutaan amma dubbise kana keessatti dargaggoontaa fi jaarsoliin bara Loox biyya Sadoom keessa jiraachaa ture sana keessa bara ammayyummaatiin kan wal qabate keessa ture. Barri sun bara ammayyummaati. Barri sun bara jal'oonni biyya lafaa kanarra guutanidha. Haa ta'u iyyuu malee gaafa tokko Looxi keessummoonni gara Loox gaafa dhufanii ergamoonni Waaqayyoo cubbuun Sadoom sun sababii baay'ateef Sadoomiin sana biyya sana balleessuudhaaf ergamoonni Waaqayyoo dhufanii kana booddee gara Sadoom gaafa sana yookaan immoo gara Loox sana gaafa dhufanii Loox isaan simachuudhaaf asichi inni adeeme. Isa booddee namoota sana simatee mana isaa bulche. Isa kana booddee dargaggoonni fi jaarsoliin halkan gara Loox dhaqanii namoonni galgala kana gara kee dhufan eessa isaan gadi baasi isaanii wajjin hin gadhoomsina yeroo isaan ittiin jedhanitu agarra. Kutaa sana keessatti jireenya maalitu ture? Jireenya saadamummaatu ture. Saadamummaa jechuun maal jechuudha? Wanta jireenya namaa xureessu, wanta jireenya namaa balleessu, wanta ciigaasisaa jedhu sagalee Waaqayyoodhaa gaafa dubbatu saadamummaa maal jedhee kaasaa? Fuula Waaqayyoo duratti ciigaamaa kan ta'e inni guddaan jireenya saadamummaati. Seera lakkoofsaa boqonnaa 18 gubbaarraa gaafa dubbifannu seera lakkoofsaa boqonnaa 18 gubbaarraa gaafa dubbifnu sagalee Waaqayyoodhaa akkana jedha. 18 gubbaarraa gaafa dubbifannu seera lakkoofsaa boqonnaa 18 lakkoofsa 12 akkana jedha. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin nan dubbisaa lakkoofsa 22 gubbaarraa ati akka nama dubartii wajjin ciisutti dhiiraa wajjin hin ciisin kun wanta ciiggaa isaadha. Bara sana keessa garuu namoonni dhiiraan yeroo isaan wal wajjin hin jiraatantu jira. Jireenya ciiggaamaa, jireenya fuula Waaqayyoo irratti hin tolle Waaqayyo gaafa uume dhiiraaf dubartii uume isaan lamaan akka isaan walii wajjin jiraatan akka isaan wal horanii baay'atan Waaqayyo uume. Garuu saala Waaqayyo uume, saala faallaa Waaqayyo uume kana namoonni immoo yeroo isaan itti saala wal faallaa ta'e osoo hin taane saala qaama tokko ta'een yeroo isaan jireenyatti gadhiisii jalqabanidha. Kanarraan kan ka'e garaan Waaqayyoo baay'ee gadde. Kanarraan kan ka'e fuula Waaqayyoo baay'ee garaan isaan gadde. Amma naan Waaqayyo ergamoota isaa erge cubbuun Sodoom baay'ee ulfaataadha waan ta'eef amma deeme ergamoota isaa gadi erge Waaqayyo gaafa ergu balleessuudhaaf dhufan. Isa booddee gannu baase naan isaan adaraa keessummoota kana isaan mana koo dhufuudhaaf dhufanii adaraa maaloo na dhiisaa yeroo inni ittiin jedhu agar isaan namicha galaa ta'e kanatu seera nurratti baasaa yaa'anii yeroo isaan humnaan cafaqanitu in agarra sagalee Waaqayyoo keessaa gaafa dubbifamu. Kana booddee xiin harka qabanii ol gashanitu balbala itti cufanii namoota sana mujaa'ummaa rukutanii amma jedhaniif ergamoonni Waaqayyoo sun bakka lubbuu kee itti oolfachuu dandeessutti biyya kana keessa dafiti baqadhu yeroo isaan ittiin jedhan agarra. Ilaala saba Waaqayyoodhaan har'a addunyaan maalirra jira? Har'a dacheen Itoophiyaadhaa maalirra jira? Har'a biyyi lafaa kun maalirra jira? Akka adeemsa akkamitti adeemaa jira? Jireenyi saadamummaan kun fuula Waaqayyoo irratti ciiggaama kan ta'e yeroo namni itti qaama faallaa isaa irra darbe yeroo namni horii wajjiniin yeroo namni saree wajjiniin jiraatu agarra jechuudha biyyoota garaagaraa keessatti. Kun Waaqayyoo
fuula waaqayyoo duratti baay'ee kan nama gaddisiisudha. Jireenyi kun ammayyummaa fakkaatetu jireenya namaa yeroo nutti miidhudha. Waan gaarii fakkaatee yeroo jireenya namaatti miidhudha. Xuraa'ummaa fuula waaqayyoo duratti ciigaamaa kan ta'e sagalee waaqayyoo sun dubbata waan ta'eef. Kanaaf bakka jirtutti waldaan kiristaanotaa bakka jirtanitti warroonni kallattii garaagaraatiin sagalee waaqayyoo kan dhaggeeffachaa jirtan dhaamsa guddaa tokkoon isinii qaba. Bakka jirrutti waaqayyoon kadhachuun nurra jiraata. Bakka jirrutti qaamaan isallee haa ta'u wanta kana wantoota mul'atan kana irratti tarkaanfii fudhachuuf nurra jiraata. Inni guddaan kiristaanonni maal gochuun nurra jiraata yoo jenne waaqayyoon kadhachuun nurra jiraata hafuura kanarratti. Kanaaf bara dargaggummaa keessa maaltu baay'ata yoo jenne jireenya gadhiisutu baay'ata. Yeroo itti namni jireenya gadhiiseetti jiraatu barri ammayyummaa jechuudha. Ammayyummaan kun maanni yoo jenne jireenya gadhiisii gaafa jedhamu keessatti foonni keenya kanatti waaqayyoo dhimma hin qabu yeroo namni ittiin jedhutu agarra. Jireenyi keenya kana jireenya gadhiisiitiif nu laanne waaqayyo sagalee waaqayyoodha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 gubbaarra nan dubbisa lakkoofsa 15 gubbaarraa kaasee gaafa dubbisu dhaqni keessan bu'aa dhaqna Kiristoos akka ta'an hin beektaniire egaa bu'aa dhaqna Kiristoos fuudhee bu'aa dhaqna gaallamootaa godhuure matumaa kun hin ta'u yookiis nama gaallamootaa wajjin walitti maxxane ishee wajjin dhaqna tokko akka ta'u hin beektaniire akkuma caafamee jiru isaan lachuu foon tokko hin ta'u inni gooftaa wajjin walitti maxxane immoo hafuuraan isaa wajjin tokko hin ta'a. Halalummaa baqadhaa cubbuu namni hojjetu keessaa warri kaan hundinuu dhaqna namaa hin tuqan namni halaleen garuu dhaqna isaatti cubbuu hin hojjeta. Dhaqni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektaniire hafuura kanas waaqayyo biraa argattan mana qulqullummaa hafuura isaa erga taatan isin kan ofii keessanii miti waaqayyo gatiidhaan isin bitate kanaaf guutummaa dhaqna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedhaa jedha sagalee waaqayyoodha. Waaqayyo kan inni barbaadu jireenya keenya kana guutummaa isaatiin akka wanta inni ittiin galateeffamu akka nu hojjennu barbaada. Namoonni tokko bara ammayyummaa kana keessa yeroo isaan itti waaqayyo foon keenya kanatti dhimma qabu lubbuun keenya al tokkicha fayyiteetti foon kanatti dhimma qabu akka barbaadde ittiin jiraachuu dandeessa akka barbaadde ittiin sirbuu dandeessa akka barbaadde ittiin hojjechuu dandeessa akka barbaadde jireenya ittiin jiraachuu dandeessa foon kanatti dhimma qabu lubbuun tokkicha fayyiteetti kana miti sagalee waaqayyo maal waaqayyo gatiidhaan isin bitate kanaaf isin kan ofii keessanii miti nu kan ofii keenyaa miti nu kan eenyuti kan Kiristoos waan ta'eedhaaf nu kan ofii keenyaa dhaqni keenya waaqayyo dhaqna keessan mana qulqullummaa waaqayyo akka taatan hin beektaniireedha. Hafuura kanas immoo waaqayyo biraa fudhataniidha. Dhaqni keenya kun mana qulqullummaa waaqayyooti. Foon keenya kanaaf waaqayyo hin dhimma. Namoonni yeroo tokko garuu bara ammayyummaa bara kana keessa waaqayyo dhaqna keenya kanatti dhimma qabu. Inni biyyootti dhibe waan ta'eef waaqayyo lubbuu barbaada isaan jedhan jira. Waaqayyo garuu kanan jedha. Dhaqni keessa mana qulqullummaa waaqayyo akka taatan hin beektane waaqayyo gatiidhaan isin bitate. Kanaafis bara jireenya keessanii guutummaatti wanta inni ittiin galateeffamu hojjedhaa sagalee waaqayyoodha. Kanaaf bara dargaggummaa keessa wanti dhumtu dhawwaa hin qabu jedhee yeroo namni jireenya gadhiisiitti jiraatu waaqayyo immoo waaqa rataa eegata guyyaa tokko fuula waaqayyoo dura dhaquun namoonni kamillee fuula waaqayyoo dura deemuun keenya sababa hinafu waan ta'eef har'a bakka jirrutti kiristaanonni jabaachuun nurra jiraata hafuura kana har'atti hafuura hamaa kana irratti waaqayyoon kadhachuun nurra jiraatan jedha inni lammaffaan sagalee waaqayyoo keessaa gaafa ilaallu gaafa sagalee waaqayyoo keessaa ilaallu namoonni bara ammayyummaa keessa maaltu baay'atu yoo jenne dubbiin sagalee waaqayyoodhaaf gaafa dubbatu dargaggeessatti waaqayyoo abboommii hin kennine yeroo inni jedhutu ilaalla. Waaqayyoo dargaggeessatti abboommii hin kennine yeroo isaan jedhanitu ilaalla. Waaqayyoo abboommii kenneera. Abboommii jechuun maal jechuudha? Hin ejjin jechuun isaayyuu abboommiidha. Garuu yeroo itti waaqayyoo abboommii ilaanne akka barbaannetti jiraannaa yeroo itti namni yaada mataa isaatii duukaa buutu agarra jechuudha. Kun maalodha yoo jenne ammayyummaa jechuudha. Ammayyummaan wangeelaan alaa, ammayyummaan wangeelaan faallaa, ammayyummaan wangeelaa wajjiniin waliin deemne, walii wajjiniin hin deemne kan kiristaanaa miti. Kan Kiristoos miti. Yaada waaqayyoos miti. Kanaaf Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 25 irraa kaasaniitti kan isaan waa'ee warra qeerrummaadhaaf durummaatti jiranii gooftaan abboommii hin kennine ani garuu akka nama araara gooftaa argatetti amanamaa ta'etti waa'ee isaanii yaada tokko nan kennaadha. Phaawulos jecha kana kan inni dubbate waa'ee kanaa kan inni dubbate Phaawulos namni waaqayyoodhaan abboommii hin kennine kan inni jedhee isicha seera fuudhaa fi heerumaa irratti ituu fuudhuudhaa baattanii akka ittiin haftan gaarii jedhee yaada koo kenna. Kan fuudhee haadha manaasaa gammachiisa heerumtees abbaa manaasaa gammachiisa jedheetu kan warri hin fuune warri qeerrummaadhaan jiran Kiristoosin gammachiisuudhaafitu dhimmu yeroo hundumaa kan jedhu sababii kaasuuf inni kana dubbate. Isaan garuu kana jecha abboommii ittiin kennine kana fuudhanii jedhanii raawwataniitu akka barbaadetti jiraadhu jedhee waaqayyo bara dargaggummaa keessatti jedhanii fudhatu. Kun maanni yoo jenne ammayyummaa. Kanaaf obboleessaa obboleettii bakka jirtanii sagalee waaqayyoo dhaggeeffachaa kan jirtan ammas irra deebi'ee nan jedha.
dubbiin waaqayyoo maal jedha jennee adda baafachuun nurra jiraata. Karaa waaqayyoo irra deddeebi'uun nurra jiraata. Yaada Kiristoos keessa adeemuun nurra jiraata. Kiristoos wanta inni jaallatu jaallachuun nurra jiraata. Kiristoos wanta inni hojjedhaa jedha jechuun nurra jiraata. Isaan marraamuun nurra jiraata. Biyya lafaa kanarra jireenya waggaa muraasaa sababii jiraannuuf Kiristoosii wajjin immoo bara baraatti waan jiraannuuf kanaaf jireenya keenya kana waan biyya lafaatti nurra hin jiraatu. Jireenya gadhiisii jiraachuun nurra hin jiraatu. Ammayyoomne irra jennee waaqayyo foon keenyatti dhimma hin qabu jennee akka barbaannetti jiraachuu hin danda'u. Kiristaanni akka barbaannetti jiraachuu hin danda'u. Mariin keenya kan ta'e akkuma makiinaan marii malee deemuu hin dandeenye, akkuma makiinaan shooferii malee deemuu hin dandeenye, konkolaachisaa malee deemuu hin dandeenye, nuyi Kiristoosiin malee deemuu hin dandeenye, nu hafuura qulqulluu malee deemuu hin dandeenye. Kan nu hoogganu isaadha. Hoogganaan keenya waaqarra jira. Kanaaf jireenyi ammayyummaa kana keessa jiraanna. Jaarraan 21ffaan kun bara ammayyummaati. Kana caalmaa immoo ammayyaa'aa deemuu danda'a. Garuu sagalee waaqayyootiin ala jiraachuun nurra jiraatu. Gooftaan nurraa hin barbaadu waan ta'eedhaaf. Kanaaf sagalee waaqayyoodhaa iddoo baay'eetti lafa hin kaa'a jechuudha. Yerootti inni lammaffaan immoo bara ammayyummaa kana keessa wanti inni baay'atu gaa'ilaa hiikutu baay'ata. Bara ammayyummaa kana keessa gaa'ilaa hiikuun illee baay'ata. Ammayyummaadha. Yeroo inni itti ammayyummaan kun amma bara yeroo ammaa kana keessa yoo baay'inaan illee babal'achuudha baate yerootti namni akka kontoraataa gaa'ila taasisee illee jira jechuudha. Waaqayyo kana immoo jibba. Waaqayyo kana hin jaallatu. Maatiyos boqonnaa 19 gubbaarraa gaafa dhannee dubbifannu sagalee waaqayyoodhaa achirratti waa'ee fuudhaa fi heerumaa kana warri Faarisotaallee gaafa gaafatanii waaqayyo jecha tokko dubbateera. Achirratti warra Faarisotaa akeekkachiiseera. Waa'ee fuudhaa fi heerumaa irratti boqonnaa 19 gubbaarraa gaafa dubbifannu akkana jedha. Lakkoofsa 4 irraa kaasee inni garuu deebisee waaqayyo inni jalqabatti isaan uume dhiiraaf dubartii akka uume hin dubbifneeree jedhe. Itti dabalee sababii kanaaf irri abbaasaa fi haadha isaa inni haadha manaasaatti hin maxxanaa isaan lachuu foon tokko hin ta'u. Egaa isaan lama miti foon tokko malee. Kanaafis waaqayyo walitti qabsiisee namni gargar hin baasin. Fariisonni immoo yoos Museen caafata ittiin ishee baasuuf kenneefi haa baasu jedhe maaliif abboomeree jedhanii Yesuusin gaafatan. Yesuus deebisee Museen sababii mata jabina keessaniif haadha manaa keessan akka baaftaniif karaa isiniif bane malee jalqabatti akkasin turre ani isinittan hima yoo ishiin ejjite malee namni haadha manaa isaa baasee kan biraa fuudhee in ejja jedhee waaqayyo deebiseef. Sagalee waaqayyo kana keessatti amma bara ammayyummaa jirru kana keessatti yerootti gaallitti ulfina dhabeessa yerootti ulfina dhabeera. Yerootti kallattii hundumaatiin yerootti akka wanta waa'ee hin baafne tokkotti yeroo inni itti ilaalame sagalee waaqayyo godha akkana jedhu. Nu har'a gaa'ela dhaabbannee fakkeenyaaf gaa'ela dhaabbatee bor kana walitti bahu akka sagalee waaqayyootti sagalee waaqayyo maal jedhu beektu yookaan yoo asirratti gaafa dubbifnu yoo seen ejjitee gaafa sanaa kan inni itti adda bahu. Maatiyos boqonnaa 5:31 gubbaarratti hin kaasa namni haadha manaasaa baasu akka seen ejjituun godhaa namni haadha manaa baasee kan biraa fuudhus inni siin ejjaadha. Kanaaf sagalee waaqayyoodha kan yeroo dubbatu sagaleen gooftaa keenya gaafa dubbatu inni haadha manaasaa hiikus hiike kan biraa fuudhus inni akkuma kan isheen haadha manaa abbaa manaasaa hiikte kan biraa teerumtus ejjituudha jedhee sagalee waaqayyoo lafa kaa'a. Cubbuu dhiifama hin qabneedha jechuudha. Maan jecha waaqayyooti waan ta'eedha. Kanaaf barra ammayyummaa kana keessa kanatu baay'ate yaa obboleessaa yaa obboleessa. Har'a jireenyi keenya maal fakkaata laata? Maal keessa jirra laata? Jireenya gaa'ilaan duraa sirriitti jireenya keenya ilaaluun nurra jiraata. Sirriitti adeemsa keenya ilaaluun nurra jiraata. Sirriitti adeemsa keenya to'achuun nurra jiraata. Kanaaf yeroo inni itti walii kun baay'atu jira. Yeroo inni itti bara ammayyummaati jedhee haadha manaa namaallee wal jalaa baasanii wal fuudhan nurra jiraata. Sagalee waaqayyoo immoo hin dhorka kana hin dubbata waan ta'eedhaaf. Leewwota boqonnaa 18 gubbaarratti sagalee waaqayyoodhaa gaafa dubbatu Leewwota boqonnaa 18 lakkoofsa 20 gubbaarra haadha manaa namaa bira hin ga'in isheedhaa wajjin of hin xureessiniidha. Namni haadha manaa namaa yeroo itti fuudha gara bara ammayyummaa kana keessa haadha manaa namaa bira hin ga'in isheedhaa wajjinis of hin xureessiniidha. Xuraadha jechuudha fuula waaqayyoo duratti. Wanta fuula waaqayyoo duratti xuraateetu hojjetaa jechuudha namni. Kun immoo fuula waaqayyoo duratti ciigaamaadha. Sagalee waaqayyoodhaa gaafa kaasu namni tokko yookaan dubarri tokko gaafa wal fuudhan durbi tokko gaafa wal fuudhan guyyaa du'aan gargar baaniinatti walii kuu hin danda'amu. Amma garuu hin barbaadu yeroo itti namni jedhu jiru wangeelli keenya immoo kanaan jedhaare laata. Kun bara ammayyummaa fakkaatee jireenya kiristaanotaa baay'ee yeroo itti miidhaa jirudha.
Ammayyummaa fakkaatee bara keenya akka yeroon itti miidhaa jirudha. Ammayyummaa fakkaatee hafuura keenya yeroon itti miidhaa jirudha. Ammayyummaa fakkaatee wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana yeroon nu katti dadhabsiisaa jirudha. Ammayyummaa fakkaatee gola keenyatti yeroon itti ol galee jireenya keenya miidhaa jirudha. Yaa obboleessaa yaa obboleettii bakka jirtu sistanima gaa'ela kan dhaabbattes kan hin dhaabbannes abbaa manaa keetti hidhamteettaa yoo seerratti gargarsi baasu hin jiru du'a malee. Haadha manaa keetti hidhamteettaa yoo seerratti adda si baasu hin jiru du'a malee. Bakka jirtanitti dhaggeeffadhaa warri kana hordofaa jirtan fuula waaqayyoo duratti sagalee waaqayyoo wanti inni jedhu namni kamillee abbaa manaa isaa hiikuun hin danda'amu. Haadha manaa isaa hiikee kan biraa kan fuudhu hundumtuu ina jedha sagalee waaqayyoo laagaa wanti. Kanaaf adaraa yeroo kana seexanni baay'ee hojjetaa jira. Warri gaa'ela dhaabbatanii jirtan waaqayyoon kadhadhaa gaa'ela keessaniif. Warri immoo gaa'ela dhaabbachuudhaaf deemtanis waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Kanaanitu waldaa kiristaanaa keessa galee jireenya hafuuraa keessa nama baasee mootummaa waaqayyoo keessaa ala nama godhaa jira. Kanaaf saba waaqayyoodha. Bara ammayyummaa kana irratti sagalee waaqayyoo maal jedha? Dubbiin waaqayyoo maal jedha? Yeroo hundumaa keessa kee jiraachuun nurra jiraata. Afur qulqullummaan laan jedha. Afur qulqullummaan laan jedha. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 30 gubbaarratti afur qulqulluu isa guyyaa fayyinaatti mallatteeffamtan hin gaddiisinaa. Gaafa namni waan jallinaa hojjetu, gaafa namni seeraan ala wal fuudhu, gaafa namni gaala seeraan ala dhaabbatu, gaafa namni waaqayyoon gaddiisu afur qulqulluun keessa namaa jiru gadda waaqayyo waaqarra taayetu gadda. Guyyaa sadhumaatti immoo abiddatti nu geessuu danda'a. Kanaaf bakka jirrutti ammayyummaa wanta fakkaate jireenya keenya miidhuurraa fagaachuun nurra jiraata. Ammayyummaa fakkaate hafuura keenya kan miidhuurraa fagaachuun nurra jiraata. Ammayyummaa fakkaate jireenya keenya foonii kan miidhuurraa fagaachuun nurra jiraata. Bara ammayyummaa kana keessa maaltu baay'ata yoo jenne Kiristoos irraa galagaluutu baay'ata. Bara ammayyummaa kana keessa Kiristoos irraa galagaluutu baay'ata. Bara ammayyummaa kana keessa Kiristoos irraa galagaluutu baay'ata. Ammayyummaadha jedhee namni yeroo itti Kiristoos irraa galagaluutu baay'ata. Isoo isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 ariitiidhaan gara koo dhufuudhaaf dhama'e deemaas biyya lafaa kana jaallatee ana buusee mandara Tasaloniqee dhaqee jedha sagalee waaqayyoodha. Bara ammayyummaa kana keessaa Kiristoos irraa galagaluutu baay'ata. Amma Phaawulosiin duukaa kan ture deemaas isa tokko ture. Wajjin wangeela lallabaa ture. Wajjin rakkoof gidiraa dabarsaa ture. Hojii wangeelaa baay'ee wajjin dabarsaa turan. Gaafa tokko galuu magaalaa baay'ee bareedu tokko gaafa argu Kiristoosiin kana dhiisee raawwateetu Kiristoosiin kana isa kaleessa dheengadda isaa wajjiniin ta'e isa kaleessa dheengadda lallabaa ture isa kaleessa dheengadda karaa dhugaadha jedhe kana dhiiseetu Kiristoos irraa galagaleetu magaalaa sana keessa fuudha. Achi kaatti bade. Haa ta'u iyyuu malee barri ammayyummaa kun isa kanaadha. Wanti gaariin tokko gaarii fakkaatee raawwateetu yeroo inni dhufee jireenya keenya ofitti harkisuu jira. Gaarii fakkaatee yeroo inni qalbii keenya ofitti harkisuu jira. Gaarii fakkaatee wanta inni dhufee nu miidhutu jira. Kanarraa fagaachuun nurra jiraata. Amma akkana sagalee waaqayyoodha. Akkuma kana immoo sagaleen gooftaa keenya boqonnaa 2 lakkoofsa 22 gubbaarraayi. Karaa qajeelummaa erga beekanii booddee abboommi qulqulluu isa isaaniif kenname irraa galagaluu irraa takkaa utuu hin beekin hafaneeru ta'e isaaniif hin wayya ture. Jechi inni sareen digdiga isaatti deebi'a akkasumas booyyeen dhiqatee dhoqqee keessa gangalachuutti hin deebi'a jedhu dhugaa ta'uun isaa waan isaan kana irra ga'uun hin mul'ata. Bara ammayyummaa kana keessaa waaqayyo irraa galagaluutu baay'ata. Bara ammayyummaa kana keessaa Kiristoos irraa galagaluutu baay'ata. Sagalee waaqayyoodhaa Phexros lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 gubbaarratti namoonni takka dubbii isa dhugaa sana beekanii gara booddee deebi'uu manna ituma suluma ituun beekin hafan yeroo isaanii wayya tureedha. Jechi inni sareen diddiga isaatti booyyeen dhiqatee gangalatanni jedhu sun isa kanaan hin mul'ataadha sagalee waaqayyoodha. Kanaaf ituu dhugaa sana ituun beekin hafan yeroo isaanii wayya tureedha dubbiin sagalee waaqayyoodha. Yaa obboleessaa yaa obboleettii hara dhugaa sagalee waaqayyoo barree hara jireenya dhugaa ta'uusaa barree gaafa isaa ammayyummaa nutti fakkaate sirraa galagalla. Biyya lafaa kana irratti akka barbaaddetti jiraadhu. Sirbuu dandeessa, dhuguu dandeessa, machaa'u akka barbaaddetti jiraachuu dandeessa. Hamma biyya lafaa kana jirtutti gara barbaaddetti deemi kan jedhu tokkorraan kan ka'e namni bara ammayyummaa kana keessa sababii jiruufi Kiristoos irraa galagala. Sagalee waaqayyoo garuu isicha ituu gooftaa hin amaniin akkasittiin hafe. Ituu sagalee dhugaa sana hin bariin akkasittiin hafe ta'e wayya tureedha sagalee waaqayyoodha. Gooftaan akkana jedha. Warri dukkana sana keessatti warra jiran isaanii wajjin walitti firoomseetu sagalee waaqayyoo dubbata. Har'a obboleessaa obboleettii eessa jira laata? Ammayyummaa fakkaatee waldaa waaqayyoo keessaa, ammayyummaa fakkaatee hafuura waaqayyoo keessaa, ammayyummaa fakkaatee jireenya bara baraa keessaa kan nu baasaa jiru jira laata? Har'a maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nurraa haa fagaatu. Kanaaf sagalee waaqayyoodhaa hin dubbata bara ammayyummaa keessa akka
waaqayyo irraa galagaluun akka inni baay'atu sagalee waaqayyoodhaa hin kaasa. Egaan daawwattoota keenya guyyaa irraa qabxii 4 walii wajjiniin ilaalleerra. Innis mata duree dargaggummaaf ammayyummaa jedhu irratti walii wajjiniin ilaalleerra. Akkuma kanammoo jireenya gadhiisii baay'ata kan jedhu walii wajjiniin ilaalleerra. Akkuma kanammoo waaqayyo dargaggeessatti abboommii hin laanne kan jedhu walii wajjiniin ilaalleerra. Akkuma kanammoo gaa'ela hiikuutu baay'ata kan jedhu walii wajjiniin ilaalleerra. Akkuma kanammoo waaqayyo irraa galagaluu kan jedhu wajjiniin ilaalleerra. Egaan daawwattoota keenya yoo jaalala waaqayyoo ta'e torbee kutaa lammaffaasaa qabannee hin dhiyaanna. Bakka jirtanitti hiriyoota keessanii fi akka sheeriin nuuf gootan jaalala waaqayyoo isin gaafanna. Nagaan fi araarri waaqayyoo isin wajjin ta'u nagaan tura. Gara waaqayyootti ol fudhadhaa, eebbas fudhadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisuu, isin haa eegus. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsuu, isinitti haa araaramus. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisuu, nagaa isaas isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyo tokko. Ameen.